Booda addunyaa tarra. Talla dhageessee waan inni jedhu. Ammallee Ni ilaalame. Haatee bareeddii jennaan karaa kana dhuftii deemi gaallichi. amma gaatiin tiyya. Haroo qabu nama adda. Haroo wallahi teek yeroo waan adiyyaatiin taasise. Badoo. Abdi waan takka garuu gisee wal cinaa naa deebisuu qabu waan sotiyyaan. Wal cinaa. Okay. Gaafii bakka dalagaa nu gaafatin gaafii. No. Wal cinaa yaada keessan hin barbaadu. Okay. Isin hiriyoota yeroo dheeraa waliin shirtanii warra sirriitti wal bira. Hatta ciikilleen dhalalleen takkaa walii jaalata. Hoo takka isa jaalatee. Gaafii tiyyan gaafatin gaatilleen waan biroo. Gaafii tiyyan gaafatin. No gaafii tiyyan gaafatin. San gaafachuu illee koy. Hayyee. Yeroo fardeen gana hanga adii isaafis giseen afaan irraa fixadhe yeroo lakkoofsa isaaf dafa hanga shanii wal cinaa jechuu qaban. Okay. Amma yeroo jalqaba wal agartan maal gootan? Dafaagaa. Ada yana. Me adidu. Aya, anileen gaafii tiyya. Egaa isin wajji turtanii because iccitii walii hunda beektanii dhalaan badoon beeku callaan ni beeka akka yaada tiyyatti dhalaa callaan beekus badoon ni beeka. Jala sara riboo qalama diimaan akkana qalama diimaan jettee eefa walitti mufattanii dhalaa san takka kajalaa because isin lamaanuu singiliidha. Dhalaa san tokkotti kara tokkotti taafte hin jirtu badoo dhalaa waliin qabdan. Callaa mudiraakas. Aya, bawaan hin jee. Because iccitii waliis ni beeytan dhalaa dubbistan hunda waliin beeytan eefa isin walitti aartanii dhalaa waliin qabdan tagama tokkotti achi mayxee tokko hambifateen jirtu hiidha gamma gaafiin tiyya. Inni garuu dhagee. Callaa akaas hin mudirraa. Dhagee abdii. Bilbilee kun qabu haga waldhabne kana jirtu waan inni duuba jechuu ture. Erga badeen deemee naa barakatanii waan jiru qofan dhagee. Ammallee waan biroo hin dhagee. Dhugaadha jannaa. Bira gaafii tan osoo nu gaafachuu baate because nama wal hudhabsiifta waan ta'eef jecha. Lakki. Deevis. Jechuun amma namoonni as jala jiru jira amma as jala. Deevis. Ni jiran boo atis akkamitti dhabaman. Aboo guruppiin ni jirti. Guruppiin isaallee ni jirti. Guruppii isaatiif iddoo ammas normaal ni jira. Warri ammalaalaa ni jirtu. So numa uumamaa wanti akkanaa barra wanni akkanaa numa uumamaa dirqama uumamaa. Amma gaafiin tiyyata dhumaa karamitti amma dhalaan isin jidduutti hafte sun amma kara eenyu deebitiidha amma isin walitti fayyitanii. Dhalaan isin jidduutti hafte jettee bar waan dhalaa dilata akka gootee bar. duuba dilaan isin nam lamaa bar. Abdii. Ani waan Tumbang. Waan wajji waldara godhannee ni beektaami. Hiyya if kabaji wajjineen wallaahi adabadhu. Badoo. Elon Musk mataan duraan dhukkubsi naafate finnee jirra. Adabadhu. Rabsaa isaa wajjinis tabiratti hin danda'u. Haroo sii galtee? Dhagee. Taa'e booda. Dhaggeeffatu. Abdeeffaadhaan isaa ka jiituu nama kanneen nama wal lolu. Halo? Asurraan dhiqimmaa naa deebisi. Mudirree
Wallahi balagee ijoolleetti. Wallahi haroo ni dhageessaa fi balagee ijoolleetti. Yalla. Mutura yerda yalla. Wallahi balagee. Atiif godhe abdi atiif godhe. Wallahi isin balagee. Awa ijoollee baakka. Abdee mee qasaa Alibaba irratti. Hiyya. Laal. Jara keenya gaa. Isintu beekami gati. Kani kan buddeena nyaatanii. Isin gargari ni inda malacha. Wanta kan dabarsuu fadhaas maanuu hawaasa keenya nama lama kan ulaalu jiru kanaaf baay'een keenya mee ilaalagaa imaajin godhaa yaadaan piiktar godhaa sagantuma akkamii dhufu jira yaada waan kana caalu gurguddaa meeqaatu dhufaa jira obboleeyyan keenya hanguma xiqqaa kanatti dhufaa akkanatti kana akkana nu bohaarsanii mana kana akkana gammachiisan imaajin gidee isaan sagantaa isaanii kanneen walitti deebi'anii dhufan waan akkam expectation godhu jirtanii inshaallah akka nama takkaatti waan guddaa takkaan harku jira kanaafuu akkuma jennedha sagantaa kana Haroo afaayitti si qaba. Haroo waan reefu jennee sanii guruppii gonootee. Wait, Tali, wait. Awo erga dubartiin dhiibinaa dubbattu ishini. Qoy hayyee fanneeffatu. Okay, nama kuma takka fi dhibba lama bakka kana jira. Taa'utaa gochaa. Kuma sadii fi dhibba lama jee kuma takka lamaati. Kum sadii ijaatu wal na fakkaata. Kum sadii fi dhibba lama as jira. So haroo kuma 39 irra jira. Yoo xiqqaate kuma 40 galtaa fooloora hayyee deema. Thank you. Haroo mee rabbumaa jaa haroo maqaa Rabbimaa jaa naroo godhu qaban fooloora. Oo maqaa xiyyaanaa godhanii qoy mee mucaa kana wallahi bikkan kaa'uun dhabe haroo. Wallahi haroo bakkan kaa'uun qabu haroo kana please. Maqaa xiyyaan godha kuma afur godha maqaa xiyyaan please. Amma tuttuqaa laal amma kum 39 dhibba afur irra jira kuma 40 Haroo. namni dhibbi jaa tasanirraa fi waan hin joofadu waan reefu waliin jenne sanii guruppii ni goona ni jaarraa bifa ajaa'ibaatiin goona maateriyaala isaan barbaachisu ni goonaa fi soo hundi keessaniif irratti quba qabaadhaa jechuu feeneeti hayyee jechuu faasaanti yaada sanam Mee waan takkaan dubbadha. Waa'ee miidiyaa kanarratti naaf badhaasoo waliin jennu turre. Waa'ee maateriyaala kanas har'uma malee waggaa dheeraadha. Waggaa 4 hojii hojjechaa hin jiru. Anammaan tana qaxaramee forexiin hojjedha. Jeetti doolaara 200 naa kafala. Achiin hojjedha. Ji'a guutuun hojjedha jechuudha. So jecha tokko jira kanaaf saamin waliin jennu. Aboonii furraa asiin geenyeen furruu takka. Miidiyaa kanarratti asiin geenyeen furruu bakka asiin geenyee numa fixanna malee furruu waliin jechuu turre. Nuti har'a furre har'a miidiyaa irra baanee wanta akkana haasofne. Or erga miidiyaa kanarra baanee haasawuun hin oolamne waa'ee maateriyaala kanaan haasoo fedha. Nuti dandeettis qabnaa ifiif editaraa, ifiif kaameraamaanii, ifiif waraabannaa, ifiif kontent kireetaraa. So nuti wanti nu bira jiru waan guddaadha. Waan guddaa hoggaansi hin jiru sadarkaa feemasoota Oromoo kanatti on exaggerative godhuun ta'in maateriyaala malee hojiin nuti hojjechaa turre hojiin isin agartan sun. Wallahi billahi mobaayila faan tartakas mana namaa gaafattee tartaka humna namaa gaafattee si galee amma immoo waan akkasii godhuu hin feenu yoo hamil kaawwate sababa production qabaachuuf feena hojii babbareedaa dalaguu feena so waan kanarratti osoo maal jettaniin waan nama darbu wayiin garre mandardaraa nu taatanii nu tola because nuti nama kan hunda dura miidiyaa kanarra jiru nama takka ammas rakkoo teenyaa fi rakkoo hawaasaatiif illee waan takka dhufnee asitti namni yoo rakkate teeshina namaa jijjiiru ajandaan gosaa dhufe dafnee taphannee ajandaa gosaa san jijjiiru bakka namni qabsaa'u namni waa'ee poolitikaa osoo miiliyoon qabdi Oromoon garuu nama hubatee ishii bashannansiisuu hin qabdu nama aartiin galtee fi lakkoofsa qubaati nuti immoo waan nu keessa jirru kana sirriitti baafnee agarsiifachuu feena sirriitti baafnee agarsiifachuuf immoo meeshaa murteessaadha production murteessaadha so gista takka usuun keenya kun nu miidheefaa jeetiin yaadeetitiin hin furiin naan jaa saayibni asiin geessee dubbannuu sawgaan jeen asiin geessee hin furiin naan jaa har'a garuu nin fura fureetiin jira Akka nama isin jaalatu akka kanaani. Mukomallee Ani saati dabaluufi. hayyee ofi badhaasa godhuun qaba. Hayyee silaanii nu jee jira soomana asiin gee furee jira. Riimni kee yoo sosoon ta'uuni dhugaa dubbachuuf akkuma inni baanu hojiilee gurguddaa waliin bareechuu turee jira. Haga fiilmii it's based on true story Ahmad Giraany jechuudha.
Piroojeektiilee akkasii bifa fuulduratti akkamitti akka dalagamu qabu. Darbii isaan jirutti gola seerratti bal'inaan dubbannee jira. Wantoonni sanitti nu geessuudhaaf immoo maateriyaaloota edira maateriyaaloota ammaan kan jirurraa yeroo hedduu piroograama qabannee aboo meeqii suura kana waliin baatu waliin gochaa jiru. Har'a garuu dubbatame sagantaa itti aantu immoo bifa isin jettaniif waa takka wanni nurraa eegamu immoo hojii itti as baanu. Immoo akka itti as baanu murtaa'isii ala akka jedhamu qabu maal akka jedhamu asirratti illee dubbachuun barbaachisaa jee yaadu silaa namni miidiyaa raadila kana turee akka callaanis baanu. Innis forex irra kataramee dalagu jira. Anis xiqqaattus biizinasa xiqqoo takka kanirraan godhuu jira. Alhamdulillah haa ta'u maateriyaala kun yeroo bakka nu qabate akka nama artiitti dhaloota kanarraa roga artiitti waan irraa eeggamuu qabu. Dirqama keenya baachuudhaaf qophiidha. Waan isinitti hin dhufnu immoo naaf mucaa qancaraa kana silaa uumaa waliin dhimmoo keessa hin baantu wal mareenneetti waan godhamuu qabu goona isin fageessanii hunda caalaa immoo galatamaan guyyaa. Galatoomaa jechuudha. Namni dhukkuba ni ulfaata siigalee fedhinnaa fi himachuun hedduu ulfaata. Wal jala qixxammi jaguduunfanneetuma furree malee wallahi is long time. Waggaa sadii har'aati hojii kadhamne. Okay, anilleen asirratti dabalata waa wayii takkan dubbadha. Badhaasuu fi qarra ijoollee aartii fi ijoollee ni danda'ani dalagaa dhugumatti danda'ani biyya baqaa kaayiroo kana keessatti fiidama kaameeraa itti fudhattee ala gabbaatee diraama waan takka dalaguu hin dandeessinitti kanatti isaan dalaguu turanii osoo deemanii gaa bikkituun biyya dhiirtillee intalleetii akkasitti irraa jijjiiramtee waashii wanti godhuu dandeessuu miti hanga danda'u kanaadha malee akka waa dalaguu danda'u. As keessatti dhiibanii fi hanga danda'an takka egaa dhiiban boodaan ni xiqqaatan. Ni xiqqaatanii egaa dhaabbattee akkuma isaan waggaa sadii isaanirra dalagaan jira. Miidiyaa mataa isaanii isaan nam sadii kameraamaan isaaniitti wajjin jechuun nam sadii namoota biraa dabalatanii hangan takka dhiibanii harka dhaabbannaan numa dhiisan. Silaa isaan ta'uu baattee silaa ijoolleen xiinxallaa fi badhaasoo ta'uu baattee miidiyaa kanarraa yookaan immoo gama keessatti nama dubbatee waa fudhatu jechuudha. Garuu isaan afaan ittiin waa kadhatan hin beekan afaan ittiin waa dalagan malee fuula ittiin aktii reaksina wanti komeedii adda addaa ittiin dalagan malee fuula ittiin nama dura ta'anii waa ittiin fudhatan san hin qaban hin danda'an jechuudha. Wanti hawaasa duratti baasan ammoo nu gammachiisu aartii oromoo guddisuudhaaf tattaaffiin isaan godhanii silaa nuti warraa wanti ga'e xiqqoo fi laalanii bargaa waliin gochuun takka ni jirti. Hangas takka silaa dhiibnee arraan tana bakka kanaa hin jirtu jaallatudha. Akkuma mata hawasha mata melodiga silaa isaanuma fakkeenya godhatan namni biraan jiru. So namoota hangan takka dandeettii qabu akkasitiin fadhaan ija keessa laalaatiin haasoo fedha. Nuti ammaan tanatti ijoollee lafaa dhuftus leenjisuu feena. Amma waan sanii jirraa'u dhufnee ijoolluma leenjisuu jirraa. Because dhaloonni amma dhufu kuni kontantii kireet godhee dhufuu dhiisee jira. Yoo harkaa jiraatan nam takka waggaa sadeen kana keessatti kontantii mataa isaa qabatee dhufee yoo ha jiraatu ha beeytan ha agartan ha mul'ate naaf himuu dandeessan riisarchiin jechuudha. Garuu nama fasaadaa fi waan hin taane qabatee dhufe nama diddama ol siisaa kun danda'a ka itti milkaa'e ka bakka babbareedaa irra jiru ka ammaan tana inkama bareedaa harkatu jechuudha. Nama immoo yoo inkama kafalteef maastaawoqaa na waraabe jettee kan ta'eef maastaawoqaa siif waraabee fayyadamuu hin dandeenye. Oo beeysa kanaa dalagi dooraa 500 tanan si kannaa jettee silkii isaa akkasumas salfiin si waraabu jechuudha. Kaasirra gizee taa'ee immoo nama hawaasa tajaajilu fakkaatu. Hawaasni keenya gizee madaala waa kaa'u madaala itti waa kaa'u beekuun irra jira. Hawaasni kun dammaquu qaba, qaroomuu qaba. Ummata kanatti hawaasa kana yoo dhiifne, hawaasni kun daran fasaadni 2022 irra amma irra bal'aa, 23 irra 24 irra bal'aa, 25, 26, 27 namni seeksii godhaa dhufa tiktaak kanarra. Wanti kun dhaabbatuudhaaf dhalootni akkana akka hin uumamneef dhaloota maayindii isaanii jijjiiruu nurra jira. Because maaliin daleeyne kontanti kireet goone milkaanii nu arguu qaban isaanis kontanti kireet godhatanii akka dhufaniif waan adda addaa nuti amata 10 miidiyaa kanarra daleeyne hin milkooyne akkamitti kontanti kireet godhatanii akka keenyan laffaan
akkuma balu ufad dhufan malee qabxiituma nama arrabsaa nama xiqqeessaa ija gaalaa liqimsanii ija nama dhiibaa dhufan malee waa tolchanii waa bareeffatanii hin dhufan kuni ifa akkasi beekuu danda'u irra jiraatan ammas namni shabaaba ifin jiru tokko akka shabaaba yaaduu danda'u qaba okay faayireejii ni dhumti erga faayireejii keessaa bee gaaf sanitti waan badii dagaleege dogongora dalagee ayaga guddatee booda dogongora sanirraa ibsarreessee hawaasa kana waan sirnaa takkaan tajaajiluu qaba kara tokkummatti harkisuu qaba saatan ummanni shabaabni afrikaanota waa'ee paan afrikaanizimii haasa shabaabni oromoodhaa immoo waa'ee gosa haasa yaaddee gaddeebi'ee jechuun waa'ee oromootu naasoo oromiyaatu naasoo waa'ee harargeetu naasoo or waa'ee Itoophiyaatu naasoo waa'ee gandaa macarrashaadha bar tun waa'ee gosa haasaa jechuudha so dhaloota kana oomishanne dhaloota akkana jiru kun immoo dhaloota biraa nutti oomisha dhaloota gandaa miti ibiddaan nama qootu so osoo dhaloonni akkasii sun hin uumamne dhaloonni akka keenyaa kawaa bira jiru kawaa mul'isuudhaaf hunda dhabe hedduu jira ijoolleen so namoota akkanaa kana push osoo godhamanii osoo laalamanii harkifaman namoonni push godhanii miidiyaa kanarratti harkifamaa dhufuu jiran namoota fasaada babal'isan qofa wanti kun sirraa'uu qaba namni hanqa'uun waan akkanaa gochaan osoo ta'e afaan osoo ta'e namuun fedhu fasaada namu akka ilmoon isaa jallattuu fedhu namu akka ilmoo isaa jalaa badduu fedhu garuu nama ilmoo isaa balleessu san sappoorti godha nama ilmoo isaa balleessu tanaafuu namni waan godhu waan sirrii takka mataalee xiinxalee harkisuu qaba kun hawaasaa fi isaa hagama keenyatti gidas deebiin immoo dhaloota kana tajaajiluuf hanga dandeenyetti waan bareedaa dhaloota kana tajaajiluuf immoo maateriyaala feena maateriyaala waan guddaa miti namni tokko sponsor nu godhuu danda'a maateriyaala I think kaameeraa abbaa lamaa fi maayikaa fi kiroomaa giriina waan akkasii waan banni waama ganaati nuti barbaadu so yoo nu tola yoo maateriyaala kana surprise nu gootan ammoo carraa akka irra dhufnee kana booda miidarra dhufnee waan kan inni gaafannaa hin yaadina tanaa warra irraa dhuunaa numa dhoosnee dubbannee carraa kanatti fayyadamnee harkannee jeetuman dubbannee galatooma ulfaadha. Laal baga dubbatte waan ati amma dubbatte kana waan bareedaa kaaste. Akkuma maree kun tana silaa bara asumatti ammaan tana hin jalqabne inneetitti yaadnee turre yoo haa yaadde kun ta'e ammoo jidduu ni gaa kanuma qoosaa goonee itti waliin malee. Ammoo obboleessiti yaa abdee waliin ni jee akkaan gaarii hubadheetti waan san amma arra qabnee akkanumatti keessaa marii goonee waan akka sagantaa itti qabannee dhufnee waan kana irratti aareetti illee itti qophoonee kaashaabii saniis akkaawuntii saniis waa hunda bifa itti silaa guuru yookaan yoonii fi giiftiidhaan illee ta'e asoo ati isan tahin namni silaa biyya kana jiru yookaan nagaa jiru akka abdee bakka lamaan kanarraa takka irratti akka giiftii sanillee guuramu dhufeenii fi bahuus akka silaa bahuuf illee laafatu bifa saniin yoo rabbiin jee itti qindoonee sagantaa itti qabannee hedduu tursiisuullee hin barbaachisu galee yoo akkam ture torbaan dhufutti illee yoo godhan ta'e ani akka yaada fiyyaatti bareeda jechuun yaada yoo immoo torbaan dhufu miti guyyaa salaasaa yookaan arbaa yookaan jiraami illee keessa kaa'aguun illee ta'e yoo godhanamillee hedduu natti tola wallaahi laziman waa dubbachuu yoo ammaatu sinillee maaliif amma keewwee sa'aatii ammaa kanneen akkasii waan kana milkeessuudhaaf jechuuf hundaa sababbeen akka jedhe keessaan haasofne waan saniitillee irra mareenne qophoonnee waan kana ittiin as bahuu qabnaa torbaan takkaa gadi yoo ni takkaa ta'uu ta'e tursiisuu hin barbaachisu jechuudha nama takkaa. Akkam jettaa? Thank you. Haroo galatoomi ani silaa akka kiyyatti meeshaalee maateriaalaa kana yoo hawaasni ni gumaachinaa kaja'u ta'e nama gaa useetuma koomantii barreessu sun ta'in namuu if qabnaa kaja'u ta'e laayif irra ni goona. Yoo immoo isaan irraa usaniituma miiruma gammachuutiin koomantii ka godhan ta'e akkuma keessaan amma isinii duddufetti warra irraan tana carraa isin jalaa saammantanii carraa arjoomuu kana isin harkatiin gara san hunda keessaan fuunee haga nama 5, 6, 7, 10 takka finnee akka isaan ijoolleen teenya sun waan kana guutu gartee yoo hara saniin goonillee bareedaa yoo asirratti illee goone bareedaan lamaanuu naa tokkuma haroo keessaanis ijoollee jajjabduu fuunee keessaan akka ammaa hawaasummaa kanatti itti himnee isaaniifis kireedita kennineef jechuudha. Meeshaa isaanis yeroo meeshaan tun guutamteef bifa viidiyootiin akkasittis yoo goone bareedaa sagantaa yoo itti qabanne lamaanuu na baasa. Akkasitti. Okay. Amma anileen yaanni kiyya akkuma sinaa sooftan asirraa kun laalatu yoo ta'u akka duuba harootiin yeroo dheeraa waan akkana asirratti gaggeessuu jirte namuu gammachuu faadhaan qarshii hangana lakkoofsa barreessuun dhuma nama dubbuu
Kunneen ammoo ijoollee sooshaal miidiyaa sirriitti beekanii namoonni kanaanis namaaf sobamoo ammoo keessatti abdatee taa'uu miti. Yoo karaa dalagaa deebisuu barbaanne ijoolleen namoota muraasa waan kana cufuu ni danda'an. Akkuma har'aan kana isin lamaan qofti dhuftanii sarpiraayiz hundaa gootan kanatti isin lamaan irraa inni wajooniti namoota biraa hedduurraa inni qophoonnee itti dhufne warrootuma keessan deebinee dubbisnee waan guddaa miti. Isaan hundinuu osoo quban qabaannee godhuu ni dandeenya. Asirratti qarshii hangana akkaawuntii baasaa maalii jecha ibsatanii mana hakimaa geessu jaanu dalagaaf deemtu ijoolleen maallaqa guddaa isaan barbaachisu kaameeraa lama akkuma isaan jaan kompiitara tokko fayyadamanii godhatan. So wanti takka kan normaalii dalagaa isaanii warra haaraatti zeeroo irraa eegalu deemanii dalagaa dhaabbachuu duraanis qaban chaanaala akkuma dhibbaa ol qabu qabanii yuutuub chaanaala mataa isaanii. So sanirra deebinaan waan garii ifii isaaniitiif ni cufan waan ammoo namoonni muraasni nu godhuu ni danda'a yaada jedhuun qaba. Sampiganii akkuma kanatti miidiyaa irratti baasanii sarpiraayiz godhuu ni dandeessanii gama fayyadamu. Asirratti amma yeroo keessan gubuu isneetuma wal abdachiisuu ta'e malee paarsantii dhibba keessaa harka 5 yoo galmaan ta'e irra yaani harka 5 yoo galmaan ta'e beeku yaadaan waan beeku waan ta'e. Thank you Charlie. Waa yaada bareedaadha. Kana bas keessaan jenneetuma ifiin barbaachisaa ta'u meeshuma san finnee asirratti sarpiraayiz goonaa. Kana siin cufnaa. Callaa ne sa'ute callaa. Abdii. Asirratti illee yaa ta'an. Isin fincaantaniisa? Maal fincaannasi? Asumaanuu namoonni nam fooloo godha haaroo jee ammallee nama 200 irra takkuma abu. Namni namni 200 yeroo takka sagantaa nama 200 irra ta so nama 2,500 bakka kana jira haroo gattu qaatii fooloo godha hundi keessa yoo dandeessanuu maarra koo qoba namni 2,500 kun yoo godhaan haroodha. Waan isin ajaa'ibu namoota iskiriibii kaddiin godhu dila tokko. Tafaloo nungoone iskiriibii kaddee kan mannu laalanii nu godhan dilan harka gisee naa dhufu. Gunuti jidduun taaptaap godha jennellee taaptaap hin godhan. Godhane cal jaarii iskiriibii kaddi godhanii garuu yeroo hin godhan sagantaa teenya ni daawwatan iskiraanaa godhan ajaa'iba garuu. Nama garii akkanuma finnee fooloo kadhatanii fi mi'aaroo nama hin fedhanii godhanii fooloo nama. Wallahi haroo. Ilaa kana gimmaa kan tafannuu hin danda'anii. Nama nuti kadhannuuf miti. Yoo namni hundi keessan irra gattu kaa guuttanii jirtan. Kuma 40 seenee jira. Thank you. Toma. Agartiin akkatti fincaan nama fidaan. Fincaan uffata qiyyaan. Anaan nama fida. Ganaa hundi keessanuu fincaan takka. Callaa dhagee geema footoo agarsiisu fagochaaniin xiqqishoo taphanneeti gammoota irraa adda baana osoo namichi kun hin dhufiin footoo si agarsiisa. Nu dhagaa yoon afaaniin jee iddan footoo amma laffoorra. No akkasirra ijaa qabatu no ijaa qabatu. Ija qabatu. Badoo ija qabataa bar. Badoo ijaa qabatu dhufe. Way jira inni amma nagaa. Inni amma itti hima. Akkam? Ni jira. Hin jiru. Suutan itti. Namitti ati adabadhu narraa. Oya suutan itti hima. Amma sitti hima akka dhagee. Gurumi xiyyaan sindibeetiin fagoomii walirraa. Gurumni. Way mana tokko jiraatis biraa maal taatisa. Ambar akkana jennaa nuti hin jira bar. Dagadee wallahi tiktaak irra jiraachuu kiyya dagadee akkana jeetiin isa laalu jiraara. Dhagee. Si gubbaa jiraachuu kiyya beektisa. No an amma mana fichaanii kiyya laalu jira bar. Mana kiyya keessaa. Dhugeen isaa goy. Gochaan agarsiisnaa dhufu. Sanboota footoo fi wannaan agarsiisna. Ana agarsiis. Lalu. Komentii. Mee isaan cufan. Ada cufi. Komentii cufi. Bara saantiin faayiduma takka hin qabdu bar. Komentii yoo feetanii baatee ammoo komentiin cufettee. Akkana naan jette. No ni qabda. Namni sirra faayidaa qabu hin jiru. Asu. Akkana naan jee gurbaamu. Ati waan namni qabdu namaan hin jeeyin. Kusi komentii cufi. Beekaamin siin jaati. Maa akkana godhatte seeshin. Cufi. Akkamitti godha? Dibaatee yoo feete laa. Waan namni qabu namaan hin jeeyin. Ayyee qoy. Aboo cufisii cufuu danda'a. Caaltu mee irraa cufi rabbi sodaadhu. Cufame. Boobadoo. Aduh fuga nama sardina waya kita tuh. Hanggasu hara. Saya ini kira mana fincani defem bo berbakal dia enggak wajib. Duraan illee akkanuma. Wah, gija dabbareen achi keessa fatawa. Shisha ምናምን qabatee seenaar. Walleen eessaay? Hamseen daanyaan. Walleen eessaay?
Ani beeku tiyya. مرة في دركة أصير في دركة مرة في أساسي عبدو دفي Awwaadi. Okay, okay. Hi. Abo. Abdul. Awoo galatooma wallahi galatooma. Abshir. لا يبرر على دفي والله ما أنا دفي Wallahi ji. والله إذا كنت فاهم تنام مرة على دفي جرا Awoo galatooma wallahi jechee isin jedhu jiraadha wallahi. سرتي Manaan daawwachuu ture. ميلان خيتي Wallahi hedduu takka galatoomaa jechan Okay, badaso. Okay. Eh? أوديش Wanna. Enyo. Eso. أنا أنا Kan callaa bira jira aduun. Oh, okay. Barku bangka boya. awoo abdii kiyya galatoomi gaatis nagaami. Abdo, welcome bro. Ase. Wait bro. Nagaami. Ashat wallahi. Awoo wallahi nu jiraadha wallahi waan guddoo dalaydanii nu boonsitanii jirtan wallahi waan ajaa'ibaa dalaydanii. Abshir. Ana beektaa silaa manguddoon tokko takkaa yeroo isaa qabanii ani hin dhageenye beektaa. Dagenye. Baadiyyaa sanan jiraadhaani. Qotee bulaadha. Mee kara ifaa garagal. Karaa ifaati. Kara ifaa akkanatti ifatti garagali qotee bulaa ta'uu kan dabaafachumaaf. Tanaafuun siin jaarsin mul'achuun dhabee. أورا سيموليسو Taskaalee yaa barra. سيموليسو بريك Qotee bulaa harkaan beektamoo fuulaani. Fuulani. سيمولا تفرد Ammoo. عبدي سيمبين سينجا سافر No abdii nagee jira. Qotee Adeemu. bulaan akka calala biroo jiraate waa takka maal Ayyee caaltuuti yaa'u. Oka isin jeeku wanni tiyya. Wallahi waan gammadee jira. Badaaso. Bado muti raagati Baga bira dheedhe silaa uumaa miti abshir. Abshir ayyee. أوه أبرا نمني منا خيم بيخو غاي نمني منا خيم بيخو Maal na dura itti tasaa abdee hin dhageenye barra dura waa jechuu turtan. dhagay amma wanna taphachuu deemna asuun tunis maal waa nyaata wal disa waa namni kana. Waa nyaattuu dhiisuu ta'uunii fi mucuma kana dhiisimeet. Harka dhiqannaa buddeena nyaattanii. Anfandishaa nyaachaati isin dhaggeeffachuu jira. Namni garaa qullaa isin dhaggeeffatu gowwaan hin jiru. Dhagay. بندينا خنا Callaa dhagay badoo wannaan itti hime callatti himeetiin jira. So gochaa fi jechaan jechuudha ibsuun. Inni gochaan si garsiisa ati jechaan ibsita maqaa. Footoon garsiisa jeetiin duraan ati hin jirtu dafeetuma suutu itti hime. Callaan caalii hooggatayi. Aroo deebi'eetilleen ayyaa deebi. كومنتين شوف هذا Komantiin cufaa akka komantiin himne komantiin cufaadha. Charjara wal. Aboota fees deebi. Naman sardiisa. Charjara Okay. kaati. Okay, daawwattoota geemaa wayii xiqqoo taphannaa. Geemnilleen gochaa fi jecha tokko gochaan garsiisaa tokko immoo jechaan itti ibsaa. Nuti hundi ni taphannaa. Haroo jayii, caaltuu jayii, asaantii namoota garaagaraan taphannaa. Amma callaa fi badoo eegalla. Hayyee callaa gochaan itti garsiista nama reebu siin jee badoon maqaa adanu yaama. Warri koomantii please cal dubbatina. Amma eessatti Haya xiqqoo booleen isin Mana laaptaap godhaa haroo fooloo godhaa. Okay. Deema. yaa foloo godha deema yee itti fufee badoo nama callaa. نلا ليه شو يا أخو ملكتها متكون ملكتها مت Qaaduu tashoomaa. Mee. Badhaasa beekuu qabdaree waa La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
asirratti naas naqeerree dhaggeeffadhu. Okay, redeebi. Oh. Jawar Mahmud. Yes. Beraan abba nama dhamaa feete foon ni galaaf. Dhamaan feete ni galaaf. Durin komantii banaa fi ayyee. Mantan guutu Jawar jaalaa subhanallah. Lalla himal sila cubuu baanne himalla komantii. Aboo dhamaan feete waan ambar nama akka gurra hin qabne bal'aa barsiisuun tureera. Isaallee wajjin barsiisuu tureera. Ati cella ati. Okay. Calla achi galagalta. Calla achi galagali. Komentii cufaayee. Komantii ofiin godha. Dhiifama warri banaa geemni akkana malee hin ta'u. Wayniin cufaa. Mee cufi gaasaaf sumaa aluma irratti godha. Inchaan waliin gurbaa kun waan anaafis yarraa dubbuma kanaaf xannu. Cufuu malee banuun beektu silaayi. Gaafattoonni bana jeetiin fi buqqaasee keessaaf darbu. Eessa kute namichi kun? Eessa kute? Qoy adeemu. Ta'u laaluu danda'a. Telefonaatti rufeensa. Boo? Ay, diigala deemati. Deem! Adeemsa. Sagaleen osoo hin taane iskiriiptii of daftara qabatte barreessiiti. Waan jechuun barbaachisan nu garsiisee. Yookiin pootoonii si gadi sajeeti hin qaba. Garan galaa duuba akkatti. Garan Namichi os galan galinati. Naatee akkanumatti hin ta'a. Ayyataa. Yoo leenjisi bu'ee garan galta. Warri Wallahi gaggabeen asumatti. Mee nan jaawaan feenta akka nyaanni ni agartanii. Achi garagal. Caaltuu Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Footoo bakka wanti ittiin baasta wanti filtara qalamu filtara. Aboo akkuma reefu gaafadhu. Akkuma na gaafatteetti. Waan mallattoodhaan himayyuu taate natti himamaa Erfoona gurra baafadhu jayeen qalas. Erfoona gurra baafadhu illee nama fayyadamu jira. Miyuutiin godhaa itti. Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Muutiin godha jira. Maali muutii yoo goote hari hattu hai muutiin godha. Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Goota kama asaaje. Warri isa cinaa jiru rabbi sodaa adda akka hin himne. Geeman jira. Erfoona fayyadamu jira mi hin dhagahu. Miyuutii irraa haasi jee namni isa bira jiru akkatti himu jiru akka dhageenyu. Hattu kaasi muutee kaasi muutee kaasi. Kaasi jenne muut. Leba. Kan dhageenyu. Wallahi waan Tuuba muut maa godhatta nu godhatuu qabaa silaa. Erfoona gurra baafadhu. hooqa bicaaltu. Ayyaa asmaan akka inni ija cufadhu akkasumatti haa ija kana godhe. Haasaa ija. Achi galagali achi galagali. Ija cufi noo ija cufatu ija cufi. Hin kaaddaa. Hin kaatiin ija cufi. Ija cufadhu achi galagali. Inte? Haya. Duba footoo isaan baasan. Akkana godhi. Miramma erfoona gurra qabu. Haya. Akkana godhi. Yoo waan jechaan namaaniif samne. Hojjaalli gudduma kanaa dhalatee gaafa ijoolleen taphanne itti dhufeeti. Teekist godhii fi anaaf agarsiisa salphi godhee teekist yoo. Footoon okay teekstiin si godha. Narra dawwaluuf beesa. Garagaluu si. Eenyu siyaa? Ayyee. Hojjallaas guddoo. Eenyu natti hima. Dabi footoo sanatti yaasuu as galagalchi okay akkatti callaatti. Achi garagalee ayyaama namtichooti. Achi galagali. Ammallee moo? Garan galaa bulu halkan guutuu. Usii garagali. Haroo fi caaltuu waliin goona anaaf achaantii waliin calloo fi badaa waliin. Badoo maa si godhuu hin danda'u gaarra dhiiraa hojjetu rabbi carraa si godhe. Sorry. Anaaf eenyu? CV dibicha namicha kana. Callaa. Isin tuni saamee kasarchi gooti maali namni akkanaa. Gurbaa kana wallahi ofiillahi biloo godheetiin deemaa sirra. Amma manatti hin taate ammuma wanti si jaa. Kan mul'ata yaa dhiiroo. Na guddisi kan. Okay, sis. Ayah sis, ayah amma def. Ya. Ayah. Ayah as galagali. Challa as galagali. Koi. Ini baru dah kaguddo tu kamu. Maali moo dalagaa namaa baasuun akkatti. Barreessanii kannaniif ayichaan. Arke ani leen arke. Arke walaaltee jirti. Hinto. Ammoo. Kakadhu.
kakadhu Amo. ati kakadhu Wanta dambo. humana Wanta dan. humana dhufne jeeqad Wallahi wanta kanan kan earphone wabbata kanas keessa khaye. no Urra baafadhe. teegistii nagarree jee waan nuti sigarsiisu deemnu kana Warabbal kaaba nagar. ayyee rabbi sodaadha Hai. ayee itti fufi badoo Abdi. ayyee usi Wanta dan. ayyee badoo itti Waa. Wallahi asli nagar. ayyaa okay deem Nama si bira jiru sana ari yoo dandeesse. Abdu alabe. Alabe. Game ana wani hayete. Guddisi eh ana guddisi si guddisee bad guddisi Ala guddaa chala rabbi sha kudisu agar ma. achi Eessan? kaameeraa guuttee bar Guddatte bar. guddattee bar achi oo dheeratti feete Wede mana mashina ka. agaruma guddee Game. Kootuma reefu sanii mee qoy akkamisi nalaale asir Isarratu. Dhangala'aan guddatu manni mana. Baka agar ma. deem ayyee Anjara dem. Kofiya TikTok ki libbi TikTok san. bay mee gifti keessa bay oo Gar achwan jira aye dem. Hamza da. Akkana jiin gaa badoo. Akkana. Hamza aji. asuus asu Arkade? akkanan jenne hin harkanne Ega libbi jette akkanan jenne. hin harkanne no hin harkanne deem itti fufi badoo deem hin harkanne Aye. Ramme malka. Ati dhugumaan mataa jabaatte wallahi calla. Awwan isin kofalchiisuuf jeetti amman deebisu tara takkatteen biraa deemira deebi agarsiisi. Inni koo sunuma as naannoo fi bara amma laal deem isumaa utee barsaa ibsii dhumbe hamma deema yee. Wallisaa. Ni danna saasa deebisa haa. Iskandar Naggaa. ayyaa kadhan nagaan yoo olli saa dhagee Saala qaba teesse. Inni beektaa. Koy nanaas raddayin koy nanaas raddayin koy. Bar tanaan naach barabbartee bar. Hin beeku jechuun hin ta'u. Kuni maali dhaabbadduun kuni maali? Sirba jaalalaa. Hayyee. kuniyoo Koofiyyaa. Ni dubbahoo. Akkanaa deebisa. Oo ilaa illa. ofiyyaa eenyu Hin beeku bakka maal isaa beekuu dhabuun itti barreeffamuu qabu. harkanni Sirbaree. kuniyoo Koofiyyaa. Kunoo. Onne. inna akkana haa Inni gammee. Koofiyyaa sirba jaalalaa onne. Bakka harka deegaa koofiyyaa sirba jaalalaa onne maali akkanni. tijjaa wallistoota keessaa yaami ish Nama sadii. Eegaa akkuma hin jiru koofiyyaa kan uffatu qola obsaaree jarjarri maali isaa. ofiyyaa Hin deebisu. yoon isin ni qaxxaamta ni adabamta ni dhiisi ni adabamta Abdi. adabbii qaba Ayee ni yaala obsa. adabbii qaba Yeroo dheeraa fudhattee hin ta'u. Laala tama carrashaa. Milikata tokkotti sii ta'u. maal isa Milikata tokkotti sii ta'a. Naa ide. bakka ani gaafi dhiisi albama guutuu ol jechi adabam beeku jee adabam Adaban. Adaban. Daanjanaaf. adabami adaba silaa Naa deebisaa. dura adabami faraan baddeessaati deebisaan Inni adabama deebisaa. faraan baddeessaa Artisti Faraan Baddeessaa koofiyaan uffatu sirba jaalalaa. Faraan baddeessaa koofiyyaa kanaa kaata. Innaa koofiyaan miti kun.
Kofiyaa diimtuun ani jettanii. Kofiyaa diimtuun ani jettu. Kofiyaa jettee diimtuun jettu. Bakka deebisne. Amma dhagee. Wallahi Hamzaati jennaan bar deebisee bar faraan Hamzaan tokko yeroo bude. Ayee koomantii bannaa gasuu wayit. Namni si bira jiru sila kurkummiidhaan si dhee nutti tola. Ayaa dhagee. Soorii warri koomantii taphni akkana malee hin ta'u. Asuu rabbii akka biyyaa si faaqannaa. Silaa daqiiqaa fi wanni isin hin jennu mana keessaa raashinni hin jiru alaa nyaattaa si beekna wanni nu gootu. Koy aroo jarraa kan. Abdee yaada sakkaa qaba. Okay. Yaadni ani qabu namni gizeenii fi deebisuu dadhabe carraa warra manaatiif banna, okay? Oh, actually harkanii jiran already. Harkan warri mana harkanii. Nama argan. Too late. Wayini akkamitti faraan deebisuu dadhabe? Wayini tanuu sirriin na agarsiiftan. Sirriitti. Dhagee. Sirba isaatiin dhibbaa 50 xabbasee akka nama hin beekne godhataa. Akkana jechuu qabda ture bara akkana isa bira fuuf. Ati gadi lakkoo wayini na dagattee jechuu qabda ture. Dhagee callaa. Adamni kee laal warra geestira jiru asaantii fi caaltuu malee warra azali jiru kabar baadde dhalaa keessa dubartoota keessaa filatteeti gurra quba kaattee maqaa namsadii jettee tarsadii nu yaamta. Tarsadii. Abbuma fedha. Kanas jirtuun beekaa annama na jiruun beeku. Asaantii qabaa kan dhiirte. Jannaa qabaa ammalaa yaadadha. Hin ta'u namni as keessa jiru gastii keessaan ta'uun siin jee caaltu keessaan. Manaamaan na dhuftaa kan irratti hin iyyin. Nama asirra jiru. Nama isa yaamsisuun barbaadaa obsa. Hayyee him. Tara meeqa yaameettee? Yookiin teekistiin naa him. Koy nama tara meeqa yaameettee? Tarsadii. Tarsadii guddaadhaa oolsu. Hamsaa ji'uu tarsadii. Yaa na gadhiifate yaa waraabanii yaa. Gadhiifate wallaahi. Facebook irra na gadhiifate wallaahi. Nama biraan feenu abdee. Naa gaa'ii Hamsaa keenya mootii Hamsaa keenya waliin yaamne. Narraa. Hamsaa nagaa hojjaas jala hin jiru. Deema yaan. Waa namaan keessaa waraabee. Isaa waraabata. Yaa gurra na keessaa duuchuu deema amma gurran qabaddaa gosa. Boonati yaa maree. Hamsaa ji'uu. Iyyin ta'u. Maa gurra qabattan duuba. Ayyee deema. Eenyu jecha. Deema. Hamsaa ji'uu qabaa nama Hamsaa ji'uu. Hamsaa ji'uu qabaa. Afurii jiru. Okay. Orowai. Deema taphni keessa namni. Sagaleen kan dhagahamu. Ayyee. Muti. Okay. Eenyu haroo fi caaltuudha. Naa guddisi haroo tottoro. Haroo fi caaltuudha amma. Asuma keessaanii si barreessa. Caaltuutu. Tutu garagala. Yaa haroon galagala. Dura caaltuutu gochaan agarsiisa. Haroon ni deema. Maa qabatu akkanatti. Namannu. Okay, kastanaan nama mallattoon barsiisu guddisire yookaan amma haroodhaaf kan yookaan caaltuun haa garagalti. Okay, so amma haroon gochaan itti himagaa yoo akkas ta'e. Moo? No. Nama guddateetu gochaan hima haa abdee. Ayyee caaltuun harootu gochaan hima. Caaltuun wanni gochaan agarsiisti. Haroon. No. Haroon gochaan. Haroon gochaan agarsiisa. Okay. Akkasii agarru garagal. Garagal. Ayaa asaantii keessaaniin barreessaa fi gocha. Ay dura komentii miutu goona. Eenyu garagala haroodha moo anaa garagala. Itu garagala. Jalqaba haroodha. Okay. Very honest. I'm very honest. I'm gonna ijati yang cufan, okay? No, hin argu wallahi hin argu. Sagaleen teetuun jirtu abdeedha. Sagaleen hin jirtu hin argu. Ni nagartumii haroo. Hin argu. Very honest. Rabbii si harka ayyee yoo nu shawwatu. Hin argu. Attu siif hin barreessa. Natti barreessu jira musitti barreessu jira. Anatti malee ati deebistaa akkamitti barreessa? Osoo sakkuun bara. Bombo class. Ayyee. Tubaase walitti liinkiin bifa kompiitarri yaa fi silkiin biyya qo'ee wayiin barbaada. Okay. Gubbaan asee bara akkasitti. Jiruun siif daa qo'e. Barsiisaare. Koi, asuu dhiisisan, asuu dhiisisan, asuu san dhiisi. San dhiisi.
nama biraati jiranna. Asu Oh, dhiisi. dia mau berapa? Ha agarsiisa ree. Amma baasi dafi baasi. Yaaroo isaan qateessiftan akkasitti. Sorry haroo. Haroo akkasuma banadhu qoy haga reedi taatu banadhu it's okay. Ay sama. Haroo banadhu akkasuma. Asu qoy haroon banatee jira reedi gite taate yaa tufatu. Saame ka guutuu Haroo ijoollee si gadi bara. Ready dah. Reedi da haya galagali haroo galagali. Galagali. Yes, okay. Qoy asun guddisa. Nanuun beeku eenyu kun? Qoy no. Hayyee. So caaltuutu gochaan itti himaa jechuudha caaltuu guddachuu qaba amma. Haya haroo banadhu haroo. Inni maal godhata? Inni afaaniin hima sii deebisaa ati gochaan agarsiisi nama kana. Namni kun naasawaa haalanii naasuu akkamitti hin beekan? Gochaan agarsiista gaa gochaan nama qallaali. Gochaan salphaan isaa. Salphi inni mina isinusa. Isin tunuun faraqaa isaa. Woy. Usa isin. Okay. Okay. Oh ishiitan. Koo bare? Ish. Maanu mana beekara. Koi, buta kaabde koi. Si galee caaltu yaa namni kun. Sirri Eega. Egaa galeef usa teessu galeef. Si galee eenyu menaayin. Akka si galee hin baruu malee. Osoo hofluu baannee nama hin biyar. Deegesti enoo inni. Gochaan himiif nama kana. Gochaan maal inni mun jirre? Aboo naa kannaa carraa kana rabbi jaa anaa himaaf. Haa naa kannaa naa hima naa kannaa. Aboo naa kannaa yoo. Anaa gaafataan haroo. Dhiisi anaa gaafataan haroo. Aya badoo fi dhiisi yaaltu badoo naa fudhatu deem. Himiif gochaan agarsiisa haroo. Bakka jaaltu. Yaa footoo lippii kana harkee rabbi isaa gargaaru haroo. Dhagee. Beektaati nama ta'e. Oh. Ni sirreessa. Waan beektu boo. Us koi us. Naa himaaf. Koi us badoo callaa us. Guys, focus. Malaalu jirtaa mi? Silaamutiin jedha yaa. Kami yang kemana ke itu kan di kampung adunya ada deh kamu pun. Ini bira dhuftee doo. Bira natti sarjara allaa. Dhiyaatu jirtaa deemu. Wayya eenyu maqaan isaa Abiyya jiru kan. Maqaan isaa jiru. Waan inni dalagee nuyi muu dandeessee maqaan si jalaa bade. Gahee isaatiin. Badhaafatu ati maqaan isaa. Ilkee naqee foonni ta'a. Harkatee? Yaadataa jireenya. Yaadataadha. Harkatee? Akka bareedetti ibseef saniif. Ajaa'ibaa ta'e. Ilkee turte ilkee ibsite. Yaadataa jireenya. Akkanuma jennaan beeyteemi. Addunyaarra deemee haqamu kun kami jeertu jaa. Immoo caaltuun gisee akkana jettu maanzaraa uffataa jedhin barenni maanzaraa uffataa. Caaltuu maallaqa akkamitti ibsuu wallaaltaati. Maa ajaa'ibti caaltuu nanu. Maal taate? Bakka maallaqan harkattu ati. Ishiin akka bira beektiin saa isa kana addunyaa biraa keessa beekti. Ayitiin. An maal kan jechuu kee beektaa? Maali masun? Maaliif sun jirti usaame? Maali masun? Basoo baxabatuudha amma maali sun? Uudaa bar uudaa waan tuufu. Buufadhaa jiin buddeena nyaatanii. Makiinaa akka uudatti qabaachuu. Hasaabdi. Jaayii buddeena nyaatanii. Harootu itti garsiisa. Harootu itti garsiisa. Caaltuu isaanii itti jechuudha. Okay. Dhaatuun garagalee immoo. Baay'ee. Koi. Asaanti isii gaafata isii garsaa piichara. Anaatti ibsi isii godhara godhe. Ayyee. Faatiin hojjete dhiisuu?
Badoon wayii si galcha. badee radis badee picture asii baasu. Okay, yeah. Caalii gara Wallahi badaasu tiktaakara ijoollee Oromoo irratti hin ergina. Achi galagalii si nurraa. Garagali mee haadha tiyya garagali. Galagal. Rabbi gara si haa galchuu garagali. Waa yeroo takka koomantii manaa fi aboo uummata kana dhiifama afoo naa illaa. Afoo naa illaa. Yaa aboo dhiifama. Isiniini. Sorry. Taphni akkana malee hin ta'u irraa gammadu jirtan jeetiin abdii qaba. Hedduu dhiifama. Nuuf kolchaa. Tikota haa banamuufi manni mee haa kofalanii qofa. Isinii teemi taphni? Seenemi. Garsiistee? Ati atummaan hin garsiiftu bira. Qoy. Rakkoon qabu qoyi. Atummaan silkiin hin garsiiftu. Qoy. Cheek Maal oomishni. maal gootan? Dhiisii walirra nyaannee jirra miliyoon. Maal gootan? Aboon hanga Yoo kaanga kiyyaati wallaahi billaahi. naangalle boo. Allah, lala satu. Mefu abden wani asanti terguf indala guf beda ka abdega. Apa beda so telefon harka kawai. Lain dua dua bersih tu kadang-kadang kawai. Haa dhugarsiisaa suura koomti sargii gurguddoo keessatti xiqqoo hin dhawamtu. Buca, unustu, bado, calla us. Maalin balleessi biraan? Usee Fayyadamin kana. Okay. Aya. Okay. Cufnu? Cufa. Qoyi ni cufaanu. Tu garagan. Taaltu galagal. Koomentii cufeetiin jira. Qoyi sagalee kiyya. Akkam goggotii sagalee mitoora. Caaltu as garan galii. Haruma fattanuu fadhani. Ya Rabbi ya. No. Waanumaan ansin jee innillee fide. Aha. Laal. Kanaa miti. No, namicha nagarsiisi mee? Footoo isaa asirri mul'atu hin dhabee bara sirra. Bakkuma si ergee agarsiise. Hin mul'atu. Qoyi asirri mul'atu hin Asii yookaan guddisi bakka xiyya tana fidiina saantii. Okay. Asii galanii. Okay, amma mee? Asirri mul'atu hin dhabee afachi. Maas kasi jechaa wala sun. Istaafuu idwaayee barbaadu. Amma nagarsiisi. Ayyee. Wanta asirri mul'atu hin dhabee. Nama footoo jirtu mul'annee nama kan baasuu jirtan. Ayyee. Okay. Garagalii dhaali. Taasi garsiisu. Wanni harootu himaame amma gochaan yaa haroos taa'u. Booda namichi kun nuyyaa itti dhabsiisu ta'a har'a haroon kun usaa ragaa taa'e jira. Finaarsinu inshaallah itti fufi. Jaadhamuuf ta'e jaarraa akka. Salaat. La ilaha illallah. Bareedadha. Bareedadha? Okay. Okay. Baltazar? Maqaan aariyaa sii bee. Wallahi jaaltu itti dhiyaate. Itti dhiyaate. Irra deebi. Hin beekamtu. Daal. Malaataa. Okay. Wanta kan qabu. Badaaso. Yoo. Maalin bareede beektaa? Sibiila. Okay. Namni Sibiila biraa jechuudha baatee timii jaaltu.
Hogga duraadhaa nama biraa jechuu barbaadeetii. Malaataa ennaan isa deemni jechuu kee. Aye amma abde namni chan. Ana besanti. Yalla. Gara gale abde. Ayyee akkana godha namni gara galee. Abdeen gara galu. Waan agarsiisa. Yeroo koomentii. Aye nooti sigarsaa sigarsaa. Anu garsiis. Ayyee koomentiin cufaafachu. Bilkoite? Gara gali maanna. Ayyee. Garagal. Gara gali si nama nuti. Achi garagalii abde. Isa okay, waan sagan abdeen gara edii taanu. Akkasumatti ta'a. Nama duubaan bareedda'u. Haroo eenyu garsiisee? Enough. Yeah. Aso? Asin. Nuti siyaasatti. Okay, sun guddisa we. Guddadheetiin jira. Aaya. Iyan tu waan biraan agarsiisee fe fayyadeen. Guddistee isii. Yaa. Yaan galabaadhamee ilaalu jira dubbee. Acaalu. Kun fayyee mee. Bakka? Hai. Yada misalnya nama taaf tokkotti. Usme. Mana qaraati tu surra jala Dura si jeesan si galee mikanii. Hin galleef deem. TikTok kana jalan jual coba ya. Akkamitti ni magahayyee duba. Leejantii kamte. Ini pun galleef yaa. Dhibba Ali bira. akkami beet. Legendii. Legend yaa. Yaa. Iya legend. Okay. Okay. Sadi nama jaanin tanii jabdeedha. Amma Nama jaanin tanii. teenyu beeyte. Na? Teenyu beeyte. Teenyu siimse Sirrii adabuu qabda. Amma naatu amma. Saantiitiin beekee ammas asin jiru san gartee kana san addunyaarra hin jiru. Kuratu. Okay. Duun akka gadi beektaa duun akkanaa miti ganaa gisee nama du'e ibsuu feete. Ashoofa fakkaatti ree kamitti nama guddaa kana ijaa. Naa nama du'e. Uci gala ammas. Lem. Ana. Oke, gara-gara. Garagalees. Ayeefu naa garagale amma ijoolleen garaagaltu. Koi. Asaan di gara-gara. Oh ana. Ana imasi. Bravo. Haro nanti sudah tadi. Ayyaa sirreeyi qallaadhiidha wallahi. Anda bicara kami tiri mama. La ilaha. Asu. Foto matee galsiisa abdee. Karaa dheeraa maaltu si oofu? Asu lagi. Guddisee. Wait. Abdee guddisuu qabda. Aku bersimba. Oi. Asu. Dan. Nah, lekin ada apa? Afaanus maal si dhaggeeffate? Amma waan sana akkamitti hin garsiisa waan sana ish Ay, obboleeyyan kee warra wajjii ooltu akkamiyyuu wallal. ija hinustu abo asuu dhageeti la Maltees. Yarsiisa wallal jettiiti. komantii saniif cufne sorry jidduun bannaa kan maal tan abo komantii jala Kaafaaf